Haqni haqaa haqumaan imama. Haqni abadan kijiba ta'uu hin danda'u. Kijibnis haqa ta'uu hin danda'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa'ee obboleessa keenya suuraa irratti viidiyoonan amma waraabu kun viidiyoo isa dhumaa ta'uu danda'a. Viidiyoo koo kana sheerii godhaa, laayikii godhaa, nama hunda waliin ga'a, keessumaa qaama dhimmisaa ilaallatu bira akka naagessan gara YouTube illee gara Facebook illee akka naa dhaqattan Twitter irrallee akkanaaf geessitaniin isin jedha. Obboleessi keenya sooraan irraati. Obboleessi keenya sooraarraa obboleessi keenya Kumsaa Taammanaa abbaan diraamaa hiree toora Facebook isaarratti ba'ee dubbatee laayivii seenee akkana jedhe. Sooraan yeroo lubbuutiin jiru akkana jedhaa ture. Namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne na doorsisu. Si ajjeesna na jedhu garuu eenyummaa isaanii hin beekuu jedhe. Eenyu obboleessa keenya sooraan kun. Mootummaan Itoophiyaa, mootummaan biyyittii Itoophiyaa jedhamtu sana nan bulchaa jedhee bulchu. Obboleessi keenya kun namoota isa doorsisaa turan bilbilaan na doorsisu jedhee ifa baasee jira. Eenyu obboleessa keenya akka ajjeesii mootummaan Itoophiyaa guyyaa tokko keessatti lafa kaa'uu danda'a. Qaamni seeraa yoo seerrii fi heerri biyya sana keessa jira ta'e akkamitti namoonni bilbilaan isa bilbilanii isa doorsisan sun sim kaardiin isaa bilbilli isaa jechuudha mana teelee dhaqamee namoota ni dawwalaa fi ture rikoordii ta'ee inni teelee irra jiru namoonni dawwalaa turan lakkoomsi ittiin itti bilbilame sun ba'ee namoonni doorsisan kun eenyuun akka isaan ta'an waan adda ba'uu danda'udha. Waan mootummaan Itoophiyaa dirqama isaa adda baasuu danda'udha. Mootummaan Itoophiyaa akkas hin goone taanaan kan Haacaaluu ajjeese mootummaa Itoophiyaadha. Kan Daadhii Galaaniin ajjeese mootummaa Itoophiyaadha. Kan Abdul Jabbaariin ajjeese mootummaa Itoophiyaadha. Akkas taanaan jechuudha. Kan hayyoota meeqa gootota meeqa ajjeese mootummaa Itoophiyaa mootummaa biyya bulchuu kana jedha jala sararaati amanaa dhugaan dhugaadha. Namoonni tokko tokko waa'ee siyaasaa keessa seeniin maalti si geeshe waa'ee siyaasaa jettu na galcha maaliif nan galchu iyya koodhaa bara akkuma haati koo na mararamtu haati isaa isa mararamti mucaa kanas akkuma haati koo na jaallattu isa jaallatti onneen ishee amma cabe kun deebee fayyuu hin danda'u garuu tarii yoo dhugaan isaa argame xiqqoo obsuu qaba. Wanti gaafii natti ta'u guddaan tokko jiru. Dhuguma biyya keenya keessa seerri jira. Dhuguma biyyi keenya heeraaf seeraan mootummaadhaan bulaa jirti biyyi keenya. Egaa akkas ta'e hoo hoteela lubbuun ilma Oromoo itti darbe tokko sanuu galgala halkan keessa sa'a 5 achitti bu'ee bulee ganama warreen hoteelaa poolisii waamanii namni asitti bu'e koota reeffa kaasa. Poolisichi hoo reeffa kaasee fuudhee Phaawulos itti darbee hiriyaasaa dhiyoo tokkotti bilbilanii hin waamu san booda maatiin hin argu maaliin hin argu san booda hoo akkamitti poolisiin naannoo san jirta poolisiin Oromoo nama miti horiin sinaa gantu Oromoon warra ilmaan keessan gantan ilma namaa miti horiin isinaa ganu isin dachiin isinaa gantu dachiin isin irra deemtan isinaa gantu dhugaa imimmaan ilmaan Oromoo dhiiga isinitti haa ta'u boo'icha halkanii guyyaa haadha Oromoo boochiftan inshallah bara baraan balbala keessan irraa gaddi hin fagaatin. Kana nani jedhu hoteela lubbuun ilma Oromootti darbe tokko to'annaa seera jala osoo hin oolin guyyaa guutuu hojii hojjechaa oole kaleessa amma informationiin sobaa tokko miidiyaarra naanna'aa jira. Hoteelichi to'atame seera jala oole kaleessa maaliif hin oolle lubbuun ilma namaa achi keessatti darbe maaliif hin qoratamne odoo reeffi sun achi hin kaafamin mucaan sun eenyu waliin achi seene. Kireessitoonni hoteelaa barnaa siree kireessan bar mattaawaqaa keessi gaafatanii sirraa fudhatanii ilaalanii siree sii kennan. Eenyu waliin seene mucaan kun wanti informationii hoteelli sun kenne Nana fadhiqatu mucaatee kufee akkamitti agartanoo kaameraanuma nasin jira nuuf qulqulleessaa ummata ifa godha
dhugaa ilmaan Oromootu irra ciisee dhoksaa jechuudha. Mee Phaawulos hospitaal mee nama tasa du'ee rukutamee du'ee Phaawulos geeffamee dhugaan isaa bahee uummatatti himame. Mee tokko natti hima. Hacaaluun innaa wareegamuu bari xiqqoo madaashii suuraa waan kaasaniif asirratti isa argine. Phaawulos geessamee qorannaa sa'aatii tokkoon guunne hin godhamaa fi sanbooda hanga asii hin maramaa reeffa isaa laaluun dhorkadhaas hin jedhan ittus hin dhiyeessan. Sanbooda fuudhanii iddoo dhaloota isaa ilma Oromoo hin naannessu jechuudha. Lafti inni irra jiraachaa ture sun qe'een inni jiraachaa ture sun kan Oromoo miti kan eenyuti? Poolisiin hattuu, dooktariin hattuu, mootummaan hattuu, warri mootummaa kana jala jiru hojjetu biyya san keessa jiru hundi warra nama nyaatu. Warra ati gaafa lubbuun jirtu si waliin nyaatanii dhuganii gaafa obbiraa si dhaban warra dhugaasiin gaafannetu jira jechuudha. Maaliif jennaan mee Phaawulos dooktariin achi keessa jiru dhuguma namuma qoratu namuma baratee dhuguma nama guddaa miti ijoollee xixiqqootti gaafiin ta'a wanti biyya san keessatti hojjetamu jechuudha. Lubbuun ilma namaa darbe kanaan dura Taamiraat du'ee ture artistii Taamiraat yoo yaadattan. Mana yaalaa innaa geessan achumatti du'e. Yaalamuu hin dandeenye. Fuudhanii Minilik hospitaal geessanii summiidhaan akka ajjeeffame hin baramee jechuudha. Torbee tokko keessatti irra gaame. Gaafa ilmaan Oromoo shira mootummaa kanaan nyaataman garuu maatiin osoo biran ga'e reeffa fuudhanii Phaawulos geessanii jechuudha. Achi tursiisanii waan hojjetanii hiriyaa dhiyoo isaatitti bilbilanii waamu jechuudha. Inni achi ga'ee firoota hiriyoota waamaa jechuudha. Reeffa ilaalla yoo jedhan hin danda'amu dhorkadhaas hin jedhan. Dhuguma eega seerri jiraate poolisiin dhugaa sabaaf dhaabbatu jiraate hoteela san yeroo seenu mucaan kun eenyu waliin seene? Maaliif qaamni isaanii hin laallamne dhorkaa maaliif ta'a? Naaf hin galu. Dhugaan ilmaan Oromoo kan dhugatu Oromoodhaan. Finfinnee keessatti namumti ija jabaatee ilma Oromoo irratti harka ol kaasuun jiru. Isa kana dhugaa jiru walitti himna. Namumti ija jabaatee sabni biraa ilmaan Oromoo reebuun jiru. Oromootu Oromoo reeba, Oromootu Oromoo ajjeesa. Ofii ilmaan keessa nyaatan ofii dhiiga walii dhugdanii jechuudha. Inni kun ifa galaan kan beekamudha. Isin galee gaafa hiriyaan keessan tokko isin jalaa kufee inni kufee hin deebi'u warri gaggeessaa gootaniif. Phaawulos hospitaalii baaftanii jechuudha. Iddoo dhaloota isaa hanga awwaaluudhaaf fiigdan hoteelli sun banaa jira. Marsitanii dhakaachatti guurtanii qabdanii ofis kabachiistanii dhugaa mucaa kanaas baastanii jechuudha. Garuu gaafa ilmi Oromoo tokko kufe Oromoon dhaabbatee gaggeessaa godhu akkamitti du'ee maal ta'ee du'ee qorannaan isaa kuni gahaadhaa reeffa fudhattanii fiigicha maaliif? Maaliif? Poolisiin achi fuudhee Phaawulositti darbee biraa deemu. Namaayi. Dhuguma biyyi keenya seeraan jirti dhuguma. Maaliif lubbuun ilmaan Oromoo hanga lukkuu gatii dhabde? Maaliif? Qoratamaa jira Phaawulositti siin jedhu. Ibsa poolisiin kennu tokko hin jiru. Ibsa mootummaan kennu tokko hin jiru. Hojii daa'ima xixiqqootti gaafii ta'u hojjetu jechuudha. Shira lafa jala qopheessanii kichuu lafaa dhufu warra ofii qaroomee dhaloota qaru warra saba kana biyya kana fayyadu xiqqoo maqaa mootummaa kanaa dhaame taanaan adamsanii nyaatu jechuudha. Isa saniyyuu ofii isaanii fuudhanii Phaawulos geessu. Sanbooda hiriyaa isatti dhiyaatu tokko waamanii jechuudha. Sanbooda maatiin hin dhageenye, hin argine, hin laallanne akka awwaalan dirqamu jechuudha. Keessattuu Finfinnee keessatti namni du'e lubbuun isaa dhadhaa ibidda bu'e. Gaafii deebii hin qabne. Mee Phaawulos hospitaal Hacaaluu seensisanii mee dhugaa Hacaaluu qorannoon godhame wanti isinitti himame tokko jira yaa uummata? Hin jiru. Ji'a tokko guutuu wanti isaan dubbatan tokko hin jiru. Garuu suuraa kaasanii madaa xiqqoo akkasirra qabu arginee jirra. Mucaan kun hiriyoota isaa innaa gaafatan sooraan hin rukutame hin waraaname innaa jedhamu reeffa ilaaluu nu dhorkanii morma isaa ol qofa ilaaltu hin jedhanii. Fuutanii deemtanii awwaaltanii sanbooda eegtanii ilaaltanii waan jiru uummata ifan gootanii already akka ajjeeffame hin beekama. Maaliif kichuun lafaa dhufaa kun hin dhukkubsanne galgala nagaa akka qabu hiriyoonni isaa himaa jiran. Bilbilamee fi akka hoteela san dhaqe waamamee akka manaa ba'e dubbachaa jiran. Warri dhugaa ilmaan Oromoo awwaaltan. Hiriyaa ta'i, fira ta'i, nama taate warri dhugaa ilmaan Oromoo awwaaltan, warri dhiiga namaarra dhaabbattan. Horiin sinaa ganu.
dachiin isin irra dhaabbattanii deemtan sinaa galtu. Homaa isiniin hin jennu waan biraa. Nama lafaa ol dhufu, nama aangoo tokko hin qabne, nama waa tokko hin qabne yeroo hunda adamsitanii saba jalatti nyaattan. Kan barate kan dandeettii tokko qabu Oromoon fayyadu kan isiniin jedhe maali? Maali? Oromoon fayyadu kan isiniin jedhe, saba kanan fayyadu kan isiniin jedhe eenyudha? Keessattuu waggaa 4 kana wanti godhamaa jiru waanuma nama qaanessuudha. Finfinnee keessatti namni du'eetuma qoratamee dhugaan isaa kinoo kana jedhamee qabame tokko hin jiru. Jaalmoo isa akkas ture Engadda Ambootti artistii Oromoo tasa du'e siin jedhanii fuudhanii awwaalan. Guyyaa 3 keessa artistoota 2 dhabnee jechuudha. Uummanni fuudhee gara awwaalchatiin kaata dhugaa ilmaan isaanii hin gaafatan. Warra nuuf jecha lubbuu isaanii kennan dhaabbatanii nuuf falman nuuf qabsaan artii Oromoo guddisuuf gaafa kufan gaggeessuudhaaf kaattan. Finfinnee keessa qeerroon jirtan maalinni? Maal taatan hanga social media irratti informationii nuu kennuudhaan lafa nutti dhiphistan wal ijaartanii hoteela san ibiddatti hin qabsiistanii marsitanii dhakaadhaan daqiiqatti cufamee namucaa seenu eenyutu sireetti kireesse eenyu waliin seeni kaameraan qabu hoteelli sun daqiiqatti dhugaa baastu jechuudha. Isin boochanii boochiftanii awwaallattanii torbee tokko booda itti dhiistu baramee jira. Inni lafaa dhufu jabaan dhaloota dammaqsu yoo jiraate adamfamee haxrii jalatti nyaatamaa jechuudha. Dhiigni isaanii dhiiga saree ta'a jechuudha. Odoo saba qabanuu saba guddaa saba maqaan isaa nama sodaachisu osoo qabanuu ilmi Oromoo tokko gaafa kufe gaafiin qabuu jechuudha. Maarree nuyyuu dhaloota gumaatii. Maarree nuyyuu dhaloota kan du'eef soba boo'u kan jirutti halbee qaratu. Akkamitti guyyaa guyyaadhaan isa lafaa dhufu nu jalatti adamsanii akkamittiin ajjeefne. Nuyyuu waliin jaalannu, nuyyuu waliif hin taane. Nuyyuu ijaan argaa wal jibbinaa, nuyyuu inni tokko nu caalee itti inaafna. Akkamitti inni lafaa dhufu Oromoo jalatti hin ajjeeffamne. Jaalattanis jibbitanis ilmaan Oromoo kan ajjeesaa jiru Oromoodha. Oromoodha. Hiriyaan waliin jiraatu dhugaa isaa yoo arge gaafa biraa kufe hin dubbatu. Anas wayin ta'a. Lubbuun ilma dhiiraa gaafa dhalattu duuti. Dhugaa ilmaan Oromoo hin daksina. Dhiiga namaarra hin dhaabbatinaa dhugaa. Imimmaan haadha isaa isin gaafata. Imimmaan ilmaan Oromoo isin gaafata. Imimmaan Oromoon boo'u guyyaa tokko ibidda isinitti ta'a. Poolisiin, dooktariin, nageenyi warri raayyaatti whatever hundi keessanuu hattoota jechuudha. Warra dhiiga dhuguudha. Warra dhugaa darsu. Du'an ooltan isinis. Umuriin keessan dheeratu guyyaan deemus namuu du'an hanqatu. Namni addunyaa irratti isin gaafatu baatu Rabbiin isin gaafata. Wanta